Shamarka fuunee hordoftoota Qubee TV irraa yerootti qubee poodkaastii keenya simbiraan geenyu irra geenyeetu kan jiru. Qubee poodkaastii keenyaan akkuma kanaan dura baratame namoota hawaasa keenyaaf yaada qajeelaa ni qoodu irraa baratama jennee yaadnoo sitti affeeruun turtii waliin taasisna. Guyyaa har'aas dargaggeessa ogummaa ITtiin akkasumas immoo gama teekinooloojiitiin hojiiwwan gurguddaa hawaasa Oromoof hawaasa biyya kanaaf hojii guddaa hojjechaa jiru asitti qabannee dhiyaannee jirra. Kan nu faana jiru Abdiisaa Baancaatii waliin tura. Bagana gaannuftee Abdii. Bagana gaan eegdanii affeerra nu gootaniif ulfaadhaa galatooma. Yeroo baay'ee Abdiisaa Baancaa warreedhaan jiru. Abdiisaa Baancaa warreedhaan jiru. Achoo maqaa sirreessuu irraa jalqabna. Maqaan kiyya maqaa 27 ol qaba. Maqaa 27 ol qaba. Maatiin hundinuu maqaa garaagaraatiin na waama. Meeshaan nama tokko nutti mirra. Maqaan kiyya ofiishaalii yookiin immoo kan ittiin beekamu Abdiisaa Bancaa Jaarraati. Banca jechuun kun maal jedhanii gaafii yeroo tokko tokko ka'a. Gaara guddatu naannoo ummatoota kibbaa kanaa fi Oromiyaa daangessu jira. Gamaa fi gamaan ummata kibbaati. Gamanaan Oromiyaadha. Abbaan kiyya gaara isa irra dhalate. Kanaaf Banca jedhama. Abbaa keetti achitti dhalannaan sanaan mogga'e. Mogga'e. Gaara Bancaa irra dhalate. Kanaaf Abdiisaa Bancaati. Abdiisaa Bancaa Jaarraati. Maqaan ni kaanamu 20 keessa. 27 baay'ee lakkoofne. Tokko waamee tokko dhiifnaani. Haawwati jira, obboleeyyantu jira. Ka'anii waamee ka'anii ittiin si waamummaaf dhiifte naan jedhu waan ta'eef kan warra dhiifte. Na qoqqoodde siin jedhu. Arsii Baaleen Arsiidhuma. Garuu Arsiitti moo Baaleetti dhalatte? Ani akkam seeta uummanni Arsii. Lafatu waabeen gamni Baale waabeen gamanni immoo Gadab jedhamee lafti Arsii kun naannoo afuritti adda babbahee qoqqoodama. Daangeffamni lafa kennaa Baale keessa. Arsii lixaa aanaa Nansabootitti dhaladhe. Nansaboo, Dodola, Adaabbaa, Kokkossa, Asaasa maaliin kun bara 97 booda 98 na fakkaata. Baalee jala akkanas deebi'eetti Arsii lixaa ta'e. Yeroo godinni akka haaraatti uumamu. Garuu immoo waabeen gama ammallee Baalee jedhameetti hin beekamu waan ta'eef waraqaan maatirikii kiyyaayyuu godina Baalee jedha. Kanaaf Baalee moo Arsii jennee fudhanna. Akka dhalootaatti Arsii akka sanyiitti Arsii lafaan immoo Baalee keessa jechuudha. Mee keessattuu Arsii jedhamee gaafa waamamu adaba Arsii waan jedhamu jira. Ijoolleen Arsiitti dhalatan Baaleetti dhalatan waan fudhatanii guddatan qabu. Mee Arsiitti dhalachuun Abdiisaadhaaf maal akka qabatee guddatu isa taasise? Arsiitti dhalachuu osoo hin taane anamma amala kutaa Oromiyaa baay'ee qaba. Arsiitti kutaa irraa kaasee Finfinneetti ganna guutuu Finfinnee jira. Kutaa daa'imummaa irraa kaasee. Aga 12 Arsii keessatti hafixu malee. Boqonnaas jirta jechuudha. Boqonnaa jira. Miira ijoollee Finfinnee of keessaa qaba. Maatii ambira jiraachaa tureef ganna bira taa'aa ture maatii amboo waan ta'eef miirri na keessa jira. Achi booda immoo Haramaatti dabarsee waan ta'eef Harargeen jira. Guutumattuu haga looga isaa loqoda isaa dabalatee ijoollee gaara mul'ataatiin na beekan baay'ee. Looga guutuu isaa fakkeessee haasa'uu hin danda'a. Mee akka Harargeetti? Haasa'uu hin danda'a. Yeroo haasa'u ijoollee isaati yoo naan jedhan hawaasa keessa hin jiraadhe Haramaa akka barataatitti kaampaasii keessa qofan turre. Awwadaa hin ture. Waggaa 4 ol jechuudha. Saniif jecha ijoollee gaara mul'ataatitti na beeku. Even amma halkan maatiin gaara mul'ataa irraa akka maatiitti hawaasa naa bilbilu jira.
Okay. Namoota maatii godhatte namoota hiriyoonfatte guddaa qabda. Maatii keessa jiraadhaati. Even hooggansa naannoo san jiran ka mana waliidhaan jira. Hawaasummaa waliin qoodamnu jira. Akka maatii ofiitti even hojiidhaan achiin baatu naan jedhaniiti hedduu chaalenjiitu ture. Saniif jecha miirri achi golee Oromiyaa hundumaa na keessadha. Achii ka'e immoo gara lixaa balali'e Naqamteen naannoo waggaa tokkoof olii jiraadheera. Itti deddeebi'ee immoo naannoo ji'a jaha hojiidhaafis deddeebi'aa ture. Yuunivarsiitii Wallaggaallee yuunivarsiitii keenya galuu qabdan jedhee hooggansi asiillee na fudhatee yeroo tokko naan deemee achillee taa'eera. Amma Gujii Boorana qofatti si afaaraa kanatti. Gujiillee itti deddeebi'ee keessa jiraadheera. Finfinnee immoo waan hundayyuu karaa hundaa deddeebi'aa itti deebi'aa waan ta'eef miirri ani ni. Jimmaa immoo dheengaddayyuu dhaqxee turte. Jimmaan mana kee. Jimma yeroo jalqabaatiif kutaa Oromiyaa yeroo jalqabaatiif dhihoo kana dhaqe ka dhaquuf karoorfachaa tureef illee yeroo dheeraatti yaadaa ture Jimma ture. Amma immoo warri Jimmaallee kennaa fanaa kennanii akkasiin baane naan jedhanii abbaan gadaa waan ta'eef Jimma irraa hin fagaadhu. Haadha manaa faasii kennanii. Kanaaf Jimmaan baata jechuudha. Jimma waan fagaadhu miti. Mana barnootaa Arsiitti baratte mee barnootni naannoo sanatti akkam ture? Keessumaa ati teekinooloojiidha kan itti amma ittiin hawaasa Oromoo biratti baay'inaan beekamtu. Ogummaa teekinooloojii kana kompiitara qaqqabachuu achuma jalqabde moo akkam? Ankutaa akkuma ani ijoollee baadiyyaatti. Ijoollee qotee bulaati. Horii tiksaati ka guddadha. Aga kutaa jaha tikse. Mana barumsa Garambaamoo jedhamutti baradhe. Mana barumsa jabaa. Barsiisota jajjabduu. Balbala irra dhaabbataniitti eenyutu akka hin seenne eentu kilaasii galeera barataa baay'ee hagas ga'u eentu akka tokkootiin kilaasii galeef hin galle mana barumsaa itti to'atamu keessa baradhe. Innumayyuu yeroo tokko akorrofeeti aareet waa aaree mufadheet badee mana barnootaa isa. Waan hagadhaa irraa fannicha. Kutaa 5 kutaa 6 kutaa 3 irraa kaasee an sadarkaa qaba. Sadarkaa dura baha. Hin hafe torbaan tokko hafe. Torbaan tokkoof guyyaa wayii hafee ennaan dura bu'aa mana barumsaa dhufee qucee qabatee. Mana jireenyaa keenya dhufee qucee na qabateet mana barumsaatti na deebise. Barsiisota akkasiitti. Agas dhimmamanii ijoollee. Dhimmamaniiti ijoollee oomishan nu oomishe. Barsiisaan sun amma mana barumsa Dodolaatitti Dodola keessa mana barumsa Abdii Baruu jedhamu jira. Dura bu'aadha amma achitti illee bardhee gaddaa parsantii 99 kutaa 12 dabarseera. Ijoolleen qabxii olaanaa fidanuu achirraati. Warra mana barumsa Abdii Baruutii fi ifa baruu garagara. Ifni baruullee mana barumsa biraati. Abdii baruullee ka biraati. Abdiin baruullee parsantii 99 dabarse. Bardheen gaddaa warra dura akkasii. Dura bu'aan sanii gaafa afaan Oromoo Googilii irra galchinee miidiyaa hedduu irratti na laalu naa bilbileetu ijoollee akka keessanii kana oomishachuuf dadhabaa turree miti naan jedhu. Baganni manaa dhufee si baasee. Dhufee si baasee. Miira akkasiiti. Anyways miira abbummaatiin barsiisonni nu abboowanii aga kutaa 3 kutaa 4 baradhu barsiisota mana fiddeeti shaayii na obaasaan na barsiiste. Miirri naannoo keenya jiru akkasii. Naannoon keenya buna nan saboo jedhan beekama. Dhadhatu jira, damma jira, aannantu jira. Aannan jaaladha akka hedduu. Aannan malee waa takka nyaata waan biraa. Sammuu kanaafis bareedaadha aannan kun. Aannan argadhee jennaan torbaan 2 ji'alleen ta'a. Waan takka miira akkasii keessa guddannee. Maatiin kee horsiisee bulaadha? Maatiin kee horsiisee bulaa illee qonnas hin jira. Irra guddaa horii. Aannaniin jiraachuu kan danda'u baay'inaan horsiisee bulaa maatii horsiisee bulaati. Maatii kabajaa qabu maatii guddaa keessa dhaladhe maatiin an quxisuudha. Abbaan kiyya haadha warraa 5 qaba. Shambuuchuun hin danda'amu. Haati warraa 5 akka haadha tiyyaati. Namni meeqa daanme?
Meeqadhaan? Takka deemtee gara biraatitti ijoollee akka 3 qabdi. Hedduu qabdi. Obboleeyyan keenya ka taate 3 kan beeku. Abbaan kiyya immoo haadha warraa 5 sanii alallee haadha dhaalaa jedhameetu akka ardaatitti dubartoota nama kennamu jira. Namoonni gurguddaan abbaan kiyya abbaa gosaa abbaa gosaati jechaan jaarsa biyyaati. Dubartoonni maqaa isaatiin jiran iyyuu achiin duuba iyyuu 10 caalu jiran. Amma obboleeyyan keenya ka jedhanii himatan gara nama 20 olii akkas ta'uu danda'u. Garuu immoo nuti obboleeyyan nama 9. As obboleessi guddaan na guddisee fi akka abbaatiin na guddise as abbaa Langaati magaalaa Finfinnee kan. Wanti Finfinneetti deddeebi'aatti daa'imummaa irraa guddadheef illee isa. Maatii irraa responsibilitii fudhatee kana guddise illee isa. Nama akkuma abbaati sodaadhu. Eessa jirta? Eessa oolteerta? Maal hojjetteerta? Nama dhiyaa gammaallee na to'atu jechuudha. So Obboleessa jabaa jechuudha. Obboleessa jabaa, obboleessa hangafaatillee. Maatii akkasii keessaa waan ba'eef akkuma manuma barbaade dhaqeetti dubartoota 5 kana martuu akka haadhaatiin waa ilaalluuf tokkochi ka caaltu hin jirtu martuu ija tokko. Martuu akka haadhaatti. Akka haadhaatti. Saniif jecha walirra nu fuudhaniiti miira akkasiitiin guddanne waan ta'eef waa'een nyaataallee waa'een waan garaagaraa rakkoo hin jiru aanan akka malee jira. Baay'ee. Yoo mana tokko irra manni aanan baay'ee qabu sanuma fayyadama namni hunduu. Yoo warri tokko hin qabne kaanuma irraa fayyadama waan ta'eef miira sanii fayyadamna. Maatii hawaasummaa sheer godhu keessaa bahe. Akkuma aannan sun jiru wanti teekinooloojii wal qabatu jira ture moo? Hin jiru. Akkamitti ogeessa teekinooloojii taate? An koompitara kutaa 11 arge. Kutaa 11? Bilbila yeroo jalqabaatiif kutaa 11 harkaan qabe. Akkamitti ogeessa teekinooloojii akkas ta'uu danda'a? Kanumatu nama hunda ajaa'iba. An ogeessa teekinooloojii illee ta'ullee hawween beeku. Akkamitti ta'ee seete? Kutaa 11 koompitara kana tuttuquu akkuma argeen hin jaaladhe. Gaafa tokko namni fira kennaa tokko Finfinnee irraa dhufee bilbila qabatee dodolatti hin baradha. Bilbila kana qabadhee oolu malee dadhabsiise. Waan na jaallatuuf na kenne. Yoo kutaa seentee akkasitti ijjitee sin jenne saayilentii godhedhee saayilentii irra kaa'ee na kenne. Kutaa 11tti IT kilaasii qabna. IT kilaasii yeroo jalqachuuf eegallee waan ta'eef. Anaa seeneeti koompitara shaakala eegalleerru shaakala udduu shaakalaarru kiisi akkana vaayibireetiin goote. Kaayeen fiigee kan jenne. Rifadhee asii utaalee jilba kanaan teessoo bu'eeti koompitara teessoo irraa kuffisee beeka. Maal akka kiisii keessa vaayibireetti kun hin beektu. Beekun ture. So achi booda saayinsii fi teekinooloojii injiinaringii nagahe yuunivarsiitii. Injiinaringii gaafa nagahu. Yuunivarsiitii Haramaa isa gahe. Haramaa nagahe. Tokkoffaarra Haramaama filadhe tokkoffaarra injiinaringii filadhe isuma nagahe. Isuma nagahee gaafa jedhu yoo dhaqu taargeetti godhee kan deeme siivil injiinaringii. Bara san maqaan nuti beennuu fi dhageenyu siivil injiinaringii maandisa ta'uu qabna. Dhamnaan mootummaanis yeroo irratti xiyyeeffata. Dhamnaan elektirikaal injiinaringii. Lamaan kana taargeetiin kan barnoota waan danda'uuf lamaan kana irratti fookas godhee deeme. Gaafa dhaqnee jennu IT bara san baname fuudhaniitti kolleejii injiinaringii keessaa fuudhaniitti koompitaraatti nu naqan. Fedhii keessanii maa fedhii malee? Fedhii ofiitiin. Yuunivarsiitii gaafa gallammanuu hin guunne jalqaba. Ofii kee waan jalqaba barbaaddu waan lammata barbaaddu hin guuttamne akkasin turre yeroo. Hin guunne nuti. Fuudhaniitu damee koompitara nu naqaniiti warra koompitaraatitu sonuu fedhii nuun kenne. IT nurra eegale ani IT maqaa kiyya keessa achuma akka bahiru arge. Maqaan kee Abdiisaan maqaa IT dhadhabe. IT dhabee hin jibbe barnoota achi booda. Hin jibbe yoo jedhu hin jibbe. Meeqan fide beekta? Simisteera tokkoffaa 2 tuqaa tokkoon fide. Barnoota jibboorra.
Sababni isaa maali? Barnoota hin barbaanne naga'u isaati. Achi booda IT gaafa naga'u barnooticha hin jaalanne dhiisee galuudhaaf murteesse. Utuma hin jalqabin oduma hin jalqabin murteesseetti oduma hin fedhin barnoota eegale. Barnoota eegalee fedhiidhaan waan barachaa hin jirreef rafuudha. Ol ka'ee yoo fedhe dhaqee yoo fedhe dhiisuudha. Maatii amansiisu haga maatii amansiisee achi galuuf simisteera tokko ture qabxii 2 fide. Qabxiin kiyya gadi bu'a. Taa'amee 2 jechuun cimaadha yuunivarsiitii Harmaayaa baay'ee anis ilatti hin baradhe baay'ee lama gadi buunaan immoo si ari'a ka. Lama gadi buunaan waan si ari'u faramaan lama tokko immoo nama cima sunuu lama cima jedhamee yaada. Ani garuu immoo waan fedhii hin qabneef san fide malee barnoota hin danda'a. Barnootaan cimaa. San booda namni gaafa kutaa 11 bilbila qabatee dhufe kun PhD hojjechuuf Switzerland jira. Yeroo sanitti fira kenna akka malee na jaalatallee amma rabbi isaa araaramu lubbuun hin jiru. Akka an barnoota dhiisee deebi'aa gaafa dhaga'u naa bilbile. Fayyaan qabduu naan jedhu siivilii utuu galtee jiraatte achi baatee akka IT galtu sin godha ture. Addunyaan garam akka deemaa jirtu hin qabdu siin gallee hin jiru ati dhageenya. Addunyaan garas deemaa jirti maal taateeti waan si jaalatuuf kana si galchee naan jedhu. Hedduu na gorse. Bilbilatti cufadhee dafeetuma gara intarneetii fiige. Laabii qabnaa miree ka'e. So gara intarneetii fiigeeti ITdhaa hojiin jiru maali? Maal godhuu danda'a? Addunyaa irra mindaa IT meeqa? Gaafa mindaa gadnaan duudu mindaan gurguddaa addunyaa irratti mindaan kafalamu. Ati barnoota kan yaaddu barattee kaatee qacaramuudhuma jechuudha. Qacaramuu uummachuuma kan jiru maayindiseetii san hin qabu. Gara fuulduraatitti ITdha yoo jettu nuti sekireetarii hin beekna yeroo sanitti koonseptiin. Kooppii piriint biiroo keessa ergamu waan akkasiitti yaadan ture. Sooftiweer injiinarii ta'uu danda'a akka fedhetti waan barbaadu hojjechuu akka danda'u. Ammuma maayindiseetii kiyya sirreeffadhe. Guyyaa lama natti hin fudhanne maayindiseetii kan koo seetaappii sirreeffatuuf. Achi booda simisteera itti aanu 3 fidadhe qabxii kiyya seetaappii kan koo tolfadhe barnoota itti fufe IT akka gaafa sirraa jaaladhe gara teekinooloojii akkasitti dhufe. Kanaaf hiriyaan kee kun yookaan maatiin kee dhiibbaa guddaa sirratti uume jechuudha si hubachiisu. Ergasii ogeessa kompiitaraa taatee. Ogeessa kompiitaraa ta'ee sammuu kan koo attenshinii kan koo galuuf ispoortiin illee na ergame baay'ee galuuf illee dhiise. Gara manaa deebi'uuf gara Finfinnee deebi'uuf. Achitti ittiin jiraachuu jalqabdeeti isaa. Ittiin jiraachuu eegalee boodarra waggaa arfaffaa yoo angahu dhaabbanni Ameerikaa tokko hin dhufe. Harmaayaa dhaabbata teekinooloojiiti. Pireezidaantii Balaay yeroo san yaadatta dhaqqabde yaada. Yeroo nuyi dhan nureef baara. Gorsa ikoonoomii muummee ministeera Mallas ture. Hin argitullee akkaataa mooraa san keessattuu hin argamu. Dhaabbanni Ameerikaa dhufe sun maneejimentii tooppi maneejimentii walitti qabee bakka pireezidaantiin walitti qabetti gaafa leenjii wayii kennan abdii isaan dhufuu qabadhanii xalaa achi naaf fidan. Wanti kun inarjii guddaa nattu. Barataa keessa I'm the only student invited. Sababni isaa maali? Mobile application hojjechuudhaaf karoorfadheera. Final project jechuudha. Final project. Iti ministeera communication technology and communication ministeeri ka ture Dr. Dabratsiyoon Maneesh ka godhaa ture isatti practice bahee application irratti akka hin shaakalu namni tokko na gorsee application mobailaa asii shaakalee ka'ee deebi'eera waan ta'eef kolleejjii keessatti yaadatta yoo ta'e piroojeektiin teekinooloojiidha nama 3 hojjetama. Anaaf nama tokko qofti hayyamame kophatti hojjeta jedhanii. Jaavaadhaan hojjedha waan ta'eef. Anatu kophaa kan kooti. Jaavaadha. Barataan jaavaa interested miti. Jaavaan mataa jabaata. Mataa jabaata waan ta'eef namni waan mataa jabaatu kana challenge godhu hin jiru. Kolleejiin kennaa hundi dipaartimentiin hundinuu piroojeektii gaafa filadhaadhanii galchan
tiimii 9 ture nama gara 60maatiin galleetti nama 25 mogamii eebbifamne tiimii gara 8 ture. Tiimii agasii keessaa piroojeektiin jalqaba nama tokko hayyame illee kiyya ka jalqaba fudhatame illee kiyya kuuwwan lammaffaa irra deebi'aniiti filatanii. Mata duree jijjiiranii. Piroojeektii duraa hojjetame irra baay'een kan galchaa turan HTML fi waan akkasii weebii irratti hojjetan namni aappii waan tureefi. Aappiin kee maal tajaajila ture? SMS erga. Kontaktii seef godhatta. Amma kanoo Androidii keessa kontaktii illee seef godhatta. Kontaktii keessa SMS illee nama argitamte. Kanuma hojjedhe. Waliin dhufu kan yeroo sana hin jiru. Isuma developii godheetti SMS erge. Bilbila lama irratti install goone tokkocha irraa gara kaaniitti SMS erginaan hin fudhate. Nama hundaa ajaa'ibe. Fira biyya alaatii qabdaa naan jette indiin tokko yaadadha. Ka koodii kana si erge qabdaa naan jette lakkoofuma hojjedhe. Final projectii kiyya namni gaafii na gaafate hin jiru. Best project of the year ture. Dhaabbanni akkuma eebbifamee torbaan galee Finfinnee kanatti eebbifamee torbaan gaheen dhaabbanni Ameerikaa sun Ameerikaa Haramayaa irraa kontaktii kiyya fudhatanii na qunnamaniiti. Hojii nu bira eegaledhanii. Hojiin si barbaade jechuudha ati barbaade. Akkas ture. Mee gara hojii erga eebbifamteetti dhufna hawaasni Harargee akkamittiin sisimate Harargee akkamitti ilaaltee gaafa? Uummanni akka Harargee hin jiru. Uummata jaalalaati. Uummata jaalalaa. Uummata gara sharrii hin qabne. Harroo hin qabne. Hammeenya hin qabne. Harroo jechaan laali horii garaan xiqqoo baasuuf jiraanti waa garaa qabu jechuudha. Uummata waa takka garaa hin qabne. Uummata nagaa. Uummata naga jaalatu. Uummata nama kamuu ofitti fuudhee wajjin jiraachuu danda'u sooshabil jedhama. Hawaasummaan isaanii baadiyyaa keessa illee jiraadheera. Baateen ofuma isaatii magaalaa irraa baadhamti baateetti baratte. Ani meen kaampaasii. Meen kaampaasii ture. Baatee keessaa mana maatii kilaasii naa kennaniiti. Sa'aatii barbaade banadhee sa'aatii fedhe keessaa bahee sa'aatii fedhe keessa rafuu danda'u qaba. Haramaadha akkasii qaba. Awwadaa akkasii qaba. Dirree daawaa akkasii qaba. Almost. Maatii uummachuu soshaalii irratti amalli kee gaariidha jechuudha. Hawaasummaa kana jabeessite. Akka bakkuma hundatti baay'isee namaan walii galu. Hawaasummaa amma odoo naqamte dhaqeeti mana fira naga gaafadheeti odoo hin deebiin nama uffatu baay'ee jira. Nama akka maatiitti ilaaltan. Maatiitti na ilaalan jechuudha. Akka ilma ofiitti na kunuunsan na ilaalan qaba. Akkas giddugala kanatti illee hawaasa Finfinneetti Adaamaatti bakka gahetti fira qaba. Sanii bakka haadhatii jettu. Muka qoraan cabsaafi bakka keettetti waan hundayyuu sii laaffisinaan jetti eebba san ta'a laata dhiyaa. Eebba haadhaa jira jechuudha. Sooshaal miidiyaa irratti garuu nama lolu fakkaata. Sooshaal miidiyaa irra afaan jabaadha. Afaan jabaadha. Namaanis waltee. Sooshaal miidiyaa akkaataan ani itti qabataa ture riichabiliitiin kiyyaa fi hangi ani bira gahuu danda'u haga nagahaa jedhee antasuma yaadun ture. Nama xiqqoo muraasa ta'eeti. Muraasa illee lammaffaa immoo akka daa'imaatitti illee akti godha. Akka waa ani akka qoosaatitti illee waa jejjedhu kana. Iddoo intarteenitti gootu iddoo bashannanaa wayii bashannanaa wayiitti godha malee waa ani dubbadhu kana siiriis godheeti akka qaamni namoonni gurguddaan fa'a amma hin sodaachuu. Nama baay'ee sitti mufata bara. Salphaa amma hin dhiisin sodaadhe. Sababni isaallee akkamitti namoota gurguddaa fi namoota ani expecting goonetu ati bar akkasii miti akkanaa miti bar akka ijoollee maaf akti gootanaan jechuu eegalan gaafa ta'e sodaachuun eegale. Amma almost miira akka durii waanuma arge gara sooshaal miidiyaatiin fiigu waanuma barbaade akka jechootuma barbaade fayyadamu dhiisuutti
itti deemaa dhiisuullee dhiifnellee. Barreessitee man yeroo tokko barreessiteetti bakka dhiifama naa godhaa waan jettee barreessitee man dhiiste sana booddees waan ammeenyaa barreessuun agarra. Achi boodan dhiise. Dura miirri ani ittiin waa barreessaa ture miira itti gaafatamummaan guutameen ture. Akka ijoolleetitti amma namootuma dhuunfaa wajjin waa walitti dubbanne yookiin immoo oduma nama dhuunfaa wajjin waa walii haasa'aru miiruma. Gidduu namoota muraasaa namoota lama sadii yookiin immoo sadarkaa laallee ijoollee daraboo wanti jedhamu jira. Ijoollee tikashaa mallaqaa kaatu afaa warri jettu. Sooshaal miidiyaa irratti mallaqaa. Callenneetu qoosaa akkasiitiif fayyadamaa turre. Waan akkasii sun waan namoota muraasaan walitti haasofnu namootuma saniif deebii kennuuf yeroo tokko wantoonni nu fayyadamaa ture dogoggora guddaa akka ture. Namoonni amantiidhaan sitti mufatanii turanii dhuunfaanis sitti mufatanii. Dhuunfaanis karaa akka amantiititti amma waanuma mana kan kee keessa jiruu fi waan dhuunfaanii si keessa waan si keessa hin jirre waan yaannummaan nama dhuunfaa jiru san rispoonsii gochuuf wantoota garaagaraa tuttuqaa ture dogoggora ture. Achi booda namoonni gurguddaan kottu jedhanii namoota na gorsantu jira. Dabalataan immoo wantoonni akka qoosaati ilaalu namoota biratti siiriis akka ta'uu danda'an. Hawaasummaanuu bakka ani itti of yaadu ol iddoo na qabaachuu gaafa nu godhu miira nama dhuunfaa keessa akka bahuu qabu keessi kan koo hubate. Gaafa laalii ani sooshaal miidiyaa kana akka ijoollee akka qoosaatiif iddoo qoosaatiitti fayyadamaa turre. Amma afeera jechuudha. Amma arrii baasuu malee wanti nuuf. Guddaa taate. Akkas nuun jedhamu. Haa ta'u yuunivarsiitii irraa eebbifamte akka yuunivarsiitii irraa eebbifamteen kallattumaan gara Googil afaan Oromootti seente moo hojii sana hojjechaatti fufte? Itiyoo Telekoomiinis waan hojjechaa turte? Yes. Ani ka ture akkuma dhufeeni mana barumsa daandii baruu gale. Torbaan tokko booda manni barumsa daandii baruu beeksisa wayii barsiisaa irra baasetti duwwaa lafa taa'u irra agasiif jedheeni beeksisa san galche barsiisaadha. Ingiliffaa waan danda'uuf qormaata Ingiliffaa guutuu deebisetti dookumentii kiyyanirraa fuudhaniiranii eeriyaa naannoo barsiisummaa kana qabxii gaariin deebifne. Garuu immoo tooppisiriin ture qormaatichaaf. Tooppisirii gaafa ta'u dookumentii kiyya ilaalanni teekinooloojii. Daataabeezii irratti nama barbaannaa abdiisaa naa dhufu jedheeti abbaan man qabeenya nama kennallee namni nama amaniituma gallinaan jedhan. Barsiisummaan dorgomtee daataabeezii irra galte. Daataabeezii irra gala. Daataabeezii torbaan tokko yoo an hojjedhu jarri Ameerikaa sun naa bilbilanii harmaa irraa adireesii kan koo fudhatanii naa bilbilanii daandii baruu qarshii 3,000 si qaxarra naan jedhan. Birrii guddaa beek. Yeroo sana guddaa. 2,000 wayi ture digiriidhaan namni yeroo kan qaxaramu wayi. Yes. Jarri Ameerikaa kun namamteeti si barbaanna. Profaayilii kan kee harmaa irraa waan fudhanneerruu fi mucaa jabaa ta'uu kee gaafa darbellee sartifikeetii illee nuu kennaniiran yeroo jalqabaa harmaa yeroo turanitti. Isaan dhaabbilee Ameerikaatii piroojeektii garaagaraa waan dhiyeessaniif amma ati tiyoorii barattee baate kanaafuu piraaktikaalii si barsiifna naan jedhaniiti intarviina godhanii xumuree ba'uuf yoo jedhu waa'ee mindaan kaasan mindaanoo jedheen mindaanoo jennaani mindaa siin kafallu naan jedhan. Tola. Piraaktikaalii si barsiifna waan ta'eef mindaan hin jiru jedhan. Gaafa ogeessa taatee waa hojjechuu dandeettu mindaan sii kafalama jennaan tolaaree jedheen akkuma kanatti jennaan tiraanispoortii birrii 800 sii kafalla jennaan jedhan. Laqqaan mindaa qaba jechuudha. 3,000 qaban achii hammaara achii filannoo qabda waan ta'eef jedhee. Mindaa qaban jedhee kutee biraa. Dhiistee? Dhiiseen kutee. Kutee yoo galu obboleessi kiyya amma siin jedhu kun warri faranjii maal siin jedhee galgala na gaafata mana isaa jira waan ta'eef.
lakki waliin gallee hin jedhin maaliif naan jedhe birriin kafallu naan jedhan meeqa siin jedharre qarshii 800 tira ispoortiif sii kafallaa mindaa siin kafallu gaafa ogeessa taate ogeessa si goonee kaanee achi booda sii kafallaa naan jedhan jedhe 800 ati maal jetteen jennaan hin ta'u dheenii biraa lixee birrii 3,000 barbaaddaa naan jedhe jedheen asitti kun ammoo 3,000 qaxarameera miti 3,000 sanni ansii kafala naan jedhe guyyaa guyyaan 100 sii kafala ji'atti 3,000 ni tira ispoortiif immoo 800 san si geetti waan laaqana ittiin nyaattuun birrii 100tiif tira ispoortii keessi geetti guyyaan birriin 100 si gaa waan ta'eef birrii 3,000 anin kafalaa deemi jara birraa baradhu naan jedhe. Achumaa deebi'ee kaa faranjoota biratti hafuura na kutuu achirraa eegale. Bahaa gala na dhoori kun sa'aatii 2 folakkatti yoo 30tti biiroo seenuu qaba. Amalli baay'ee murteessaadha faranjoota biratti. 35 taanaan daqiiqaa 5 justify godhuuf ta'a. Justify godhu daqiiqaan 5 eessa balleessite. Maali? Pirojektii naa kennu daqiiqaa 15 daqiiqaa 16 taanaan balbalarra dhaabbata hoogganaan kiyya. Waa'ee waan miniiti naan jedha. Jireenyi kiyya fiigicha ta'uun achi. Appilikeeshinii yuunivarsiitii eegale amma asi professional ta'u eegale. Kanaafuu amma appilikeeshinii hojjechuu eegale miti ummata kanaaf maal gochuu danda'a ka jedhu yaaduu eegale amma. Ogummaa kootiin maaliin buusuu danda'a? Maal buusuu danda'a? Appilikeeshiniitu afaan Oromoo diivelooppii gochuu eegale. Appilikeeshinoota afaan Oromoo namni jalqaba diivelooppii godhan. Qubee afaan Oromoos Qubee afaan Oromoo jalqaba afaan Oromoo baradhaa diivelooppii godhe. Afaan Oromoo baradhaan qubee irraa kaasee haga xumuraatti kitaaba bitee kitaaba afaan Oromoo barsiisu bitee irraa garagalchee guutuu isaa irraa barreesse. Biyya keessaa biyya alaatitti babal'ate. Wanti sun riichabiliitii gahumsa ol kaase. Diyaaspooraan biyya alaatti carraa qubee barachuu iyyuu hin dandeenye sagaleen illee nu uumedhanii qubee sagaleen. Qubee afaan Oromoo mammaaksa hibboo waa baay'ee hojjedhe. Achi booda immoo oduma tattaaffii kana irra jiru Itiyoo Telekoomiin namaa. Warri kun warri Ameerikaadhaa neetworkii waan rakkisee fi paaspoortii baafadhu gara biyya alaan wajjin deemtadhan. Paaspoortii ana pirooses godhataaru Itiyoo Telekoomiin immoo namaa. Kanaan dura CV galchitee jirta moo? Oduma dhaabbata kana keessa qacarameeru gaaf tokko beeksifni baanaan CV galcheera. Sababni Itiyoo Telekoomii galuu barbaaduuf Itiyoo Telekoomiin dhaabbata guddaallee dabalataa uummata keenya irratti waa baay'ee rakkoowwan baay'eetu jirtu. Rakkoo kan achi keessa dhaqee chaalenjii gochuu qaba kan jedhu yaadaa ture. Piraaktiisiifillee dhaqeetti na didaniiran. Itti mufadhee rakka guddaa. Achi galuu qaba kan jedhu kaayyoo kan koo. Kaayyoo kan koo ture. Kaayyoo sawwaan yaaduuf akkuma isaan na waamaniin dhaabbata biyya alaa naa deemu pirooses na godhaarullee addaan kuteetti dhaqeetuma tireeningii seeni naan jedhan na waamaniitu tireeningii maseen warri kaan na barbaadan tireeningii galle Itiyoo Telekoom. 994tti hojii eegale achi keessatti yeroo gabaabaa keessatti sooshaabiliitii hawaasummaa diriirse. Tiimii garagaraati jira. Tiimii kan koo maqaa ol kaase hooggantuun keenya shamara turte jalqaba. Tiimiin tacinoo akka uumuu danda'u godhe as damee jamoo kanarran ture. Damee jamoo kana bakka bu'eeti ganna anatu yaa'ii waliigalaa Itiyoo Telekoomii irra himaata. Dr. Dabratsiyoon teekinooloojii ministeerii waan tureef Itiyoo Telekoom achi jala. Yaa'ii ganna inni waamu irratti Dr. Dabratsiyoon yaa'ii yeroo 2 walgahii akkanatti wal cinaa taa'e. Yeroo tokko immoo supparvaayizara keenya isa bira taa'u itti rukuchiiseera harkaanuu. Irra deebiikaa. Dr. Dabratsiyoon itti mattee nama rukuchiiste moo Dr. Dabratsiyoon nama rukutte? Isatu rukute. Supparvaayizara keenya dhiibbaa guddatu ture. Supervisor irraa kaasee haga gubbaa akkuma jiruun isaan gosa tokko Dr. Dabratsiyoon baay'ee siriisi dhimma hojii irratti.
rakkoo akkana hin furamuu fi akkaataa itti furamuun irratti illee namni dhiibbaa nurra godhee rakkoon sun akka nurra ta'u godhe isa jedhee gaafa itti chaa godheetuma. Numa kabale. Sadarkaa sanitti chaalenjiin godhaa ture. Garuu Dr. Dabratsiyoon teekinooloojii baay'ee cimaadha dhamee haasaa. Baaxaa sirriitti. Insaa keessas ture. Ekspertiidha. Ekspertii guddaa. Waan teeknikaal waan ta'e kana yoo haasoftu si hubata. Amma hooggantoonnummaan keenya amma sadarkaa amma jiranittu hooggantoota ol'aanaa nama hedduu yoo argatteetti afaan nuti haasofnu kun hin galuuf hin hubatan. Innin smart teekinooloojiidha eeriyaan waan ta'eef sadarkaa hooggansaatitti namoota teekinooloojii hubatan ani wal qunnameen keessaa tokko inni. So sadarkaa santu ture. Itiyoo telekoomii keessa odoo hojjennu weebsaayitii afaan Oromoo jalqabaa laawunchi godhe. Ijoollee Itiyoo telekoomii keessa jiran tokko walii wal gurmeessinee afaan Oromoo kanarra hojjennee tattaafanne. Bakki teennee mari'annullee rakkoodha. Akkaataa hojii hojjennee waliif finnuun illee rakkoo. Booda anatu keessaa bahee weebsaayitii afaan Oromoo laawunchi goone. Googilii afaan Oromoo kana laawunchi gochuudhaaf dirqama weebsaayitii afaan Oromoo barbaachisaa ture. Weebsaayitoota baay'ee nu gaafate Googiliin. Yeroo jalqabaa afaan Oromoo feesbuukii irra daballe. Sun mooraalii nu ta'e. Achi booda ammoo sadarkaa Googiliitti dabalamuu qaba jennee yeroo 4 ol iyyanne. Yeroo afranuu nu jalaa kuffisan. Booda duula uummataatti yaafne. Uummatni hundumtuu boykoot godhee ture. Yaadatta miti. Yuunivarsiitii irra yeroos. Kaampeenii goone guyyaa 3 keessatti iyyata gara 80,000 sammiit goone. Arjanti miitingii taa'ee maneejimentiin Googilii galatoomaa jedhee nu deebiseetti jecha miliyoona tokko nu gaafate. Jecha miliyoona tokko isaa fuunure. Aadaaf turizimiin. Afaan Amaaraa wanti kwaalitii isaa ol ka'eef jecha miliyoona tokko kana orgaanaayizii ta'ee afaan Ingiliffaatitti hiikamee daataabeezii Googilii irra gale. Nuti jecha miliyoona tokko hin dhabne. Aadaaf turizimii dhaqee giddugala aadaa dhaqee barreessitoonni tokkoon bira dhaqee. Namni qabu hin jiru? Hin qabu hin jiru. Hin seenee ifaan qabu miti. Hin qabu naan jedhe bira dhaqeera. Rabbi isaa araaramuu gaaddisaa birruu tokkootiin barreessitoota listi godhee warra dikshiinarii qaban bira deemnaan jedhe. Hin qabu nuun jedhe martu. Nama tokkotu haga dhaalli maqaa nama sanii yaadachuun dadhabe. TV irratti argeera. Na waameetu jecha 60,000 naa kenna. 60,000. Jechi 60,000 kun kan Ingiliffa hiikame doon taane afaan Oromooti akka hiikame. Jechoota afaan Oromoo wal bira qaba barreeffaman jechuudha. Wal bira qaban barreeffaman hiikama waliin jechuudha. So chaalenjii san odoo ani chaalenjii kana keessaa ba'uu feesbuukii irra hedduu barreessa aktiif godhe. Hedduu aktiif godhee waan barreessu bara 2014 eegalle amma digital revolutionii ka eegalle baay'ee. Yeroo appilikeeshinii ka eegalle kan duula sooshaal miidiyaa afaan Oromoo sadarkaa federaalaatii odoo hin taane afaan addunyaa goona ka jennu sooshaal miidiyaan duula eegalle. Duulli sun ijoollee biyya keessaa ijoollee biyya alaa qindeessa akka qindoofnu nu godhe. Early 2015 feesbuukiin afaanota hedduun dabala gaafa jedhu gaafa iyyata nu galchinu takkuma waa accept nu godheef jechoota kana virtually jechoota itti guuruudhaa fi hiikaa feesbuukii kana hiikuuf wal gurmeessinee tiimiin jabaa uumame. Keeniyaa ijoollee jirtu jira, ijoollee Ameerikaa jirtu jira, ijoollee Awurooppaa jirantu jira, biyya keessa. Iddoo ijoolleen akkas wal gurmeessitanii biiroon barnootaa jira. Waan isin gargaaran hin qaban isaan namoota. Hin jiru. Ogeessa qabu waan. Booda irraa bara gara 2016 feesbuukii erga laawunchi goonee afaan Oromoo baradha appilikeeshinii jedhu kana argate hoogganaan biiroo barnoota yeroo sanii ka ture Geetuu Wayyeessaa naa bilbilee kontakti kiyyallee noormaalii achirra kaadheera kaa'anii achiivimentii guddaa waan ta'eef bilbilli kan kollee achirra jira. Naa bilbilaa ta'e. Naa bilbileetti na waamee hin dhaqee baay'ee jabaachuu qabda naan jedhe achi fuudheetti warra giddugala aadaatiin na fidee biiroo kennaa fi mucaa kana jajjabeessaa jedhan. Warri giddugala aadaa ammoo biiroo naa kennuu dadhabde.
biiroo matakkitti. Duwwaa taa'amni. Duwwaa ta'a hundisaa. Biiroo matakka nama naa kennu dhabee deddeebi'ee dhabnee ijoollee Itiyoo telekoomii keessa jirtu wajjinuu bakka teennee mari'annu dhabnee irra hin jedhamne ijoollee kana wajjin itti deddeebine biiroo nama nuu kennu dhabne. San booda chaalenjii kana keessa dabarree dijitaal riivoluushinii keessa galleerra feesbuukii daballeerra miidiyaan garaagaraa yeroo aktiif ta'an hundinuu promootu nu godheera. Mooraalii jabaa horanneerra. Garuu immoo itti aansinee gara googilii dhufuu qabna duulli ka'ee galachi booda jecha miliyoona tokkoo kana barbaacha an sooshaal miidiyaa aktiivii mitiire bara 2016 xumurarra googilii nu hayyamee daataa kana barbaacha odoo olii gadi fiignu komaandii poostiin labsameetti waajjira muummee ministeera irraa dhufaniitti Itiyoo telekoomii keessaa qacamna godhan. Teekinooloojii. Maal goote dha? Teekinooloojiin wantoota babbadaa jiru kana keessa abdii isaan harkan dhabu jedhani. Jawaariin foolii hidhata qabadhani. Ashabbaar jedhanii na himatan mana murtee irratti. Shabbartee turte? Na shabbarre. Takkaan siyaasaan kikkiin qabu. Olii gaffii waa'ee afaan Oromoo kana Oromootu godha. Actually akka biyyaatitti yeroo san kalaqa wayiitiin dorgomeeti jaaffaa baheera. Garee akka biyyaa bakka bu'anii Kiigaalii deemuuf nama 10 filaman keessaa tokko ture. Dargaggoota Afrikaa bakka bu'eeti yaa'ii Keeniyaa irra gaggeeffamu jira. Keeniyaa dhaqeetti anaa deebaaru hafaaf na godhan. Yoo an boolee bu'u hoogganaan na bilbilee damee jamoo kana. Teeleebirrii kana diizaayinii jalqabaa namni kaasee. Teeleebirrii amma rakkuma namaa fi gadhiifame. Super aappii ta'e kana. Jalqaba super aappii hin turre teeleebirriin turre. Teelee sarviis jedha. Teelee sarviisiin kun maal of keessaa qaba seeta? Kaardima onlaayinii guuttatu appilikeeshinii masa irratti tajaajiluma tokko 994 bilbiluu tajaajila xiqqaa qaba ture. Diizaayinii san kaase jalqabaan. Anatu kaaseetu gara ijoollee teeknikaatti guddatuu qaba jedhaniiti maneejimentii murteesseeti an Keeniyaa deeme. Yoo an Keeniyaa deemu hoogganaa yoo asii naa bilbilu guddina santu appruuf naa ta'e jedhii fiiqaa dhufe. Sa'aatii 9 irraa kaasee aga sa'aatii 11 ukkaamsanii turan hoogganaa keessa. Hoogganaa akka waliigalaa dameessanii. Nan beeku inni maqaa keenya ofa beekaa. District manaajeridha. Sa'aatii 9 irraa aga 11 ture bilbilli kiyya qilleensa keessa waan tureef hin hojjetu ture. Akkuma bilbilli hojjete yoo naa bilbilu amboo libbu'eera. Taabileetii harkaa qaba, laapitooppii harkaa qaba, meeshaa elektirooniksii qabadheera. Miitingiif qabadhee deeme. An gammachuudhaan achi wanta taaksii tana qabadhee kontiraata qabadhee yoo achi fiigaan achiin bahu hiriyyaa kiyya jira supparvaayizarrii Tigireedha. Biiroo isaa dhaqe 7ffaadha. Yoo achi biiroo isaatiin dhaqu gurbaa isa baddi maal ibsi dhabinna jedha. Haati warraa isii hooggantuu keessa isiin Oromoo. Maa baddeennaan hin jiraam jedheen. Obbo Aliin si barbaadaa naan jedhe. Biiroo isaa meeqaf fedheen biiroo isaatu hin beeku. Sadaffaa dhaginaan jedhe. Sadaffaa dhaqu jaarsa marsanii taa'u. Nama biraatti bilbiluu hin dandeettu naan jedhee jaarsa. Achi booda natti yoo himu. Abdii isaa qofa bira bilbiltadhanii sa'aatii 9:11 tureera. Balbala dhadha'ee naani maal barbaadde naan jedhan. Na waamtanii turtan. Eentu si waama? Nan beekan beejarrillee fiizikaalii. Amma natti hin bilbilleesin. Eenyuti abdiisa? Kootti dhanii na ol galchan. Birrii keetiin kontiraata qabattee amma dheeraa jettee Itoophiyaa keessaa nama jalqabaa ta'uu keeti. Kaan laapitooppiin irraa fuudhe, kaan taabileetiin irraa fuudhe, taabileetiin bilbilan irraa fuudhe, tanuma akka waajiran naa gale. Qocha bal'inaan jedhan. Tokkochi tanuma keessa xalayaa ol fuudheen akkanna gaduma yoo siqee gaduma ilaalee mallattoo ilaalu Hayilamaariyaam Dassaaleny mallattoon. Taqilaa ministeerri mallattoo. Deeninnatii achi dhufte kaa. Akkana qaqqabeetti waan naasoo taganyitoo al jedheetti konkolaataa na waame. Abdii isaa targaa ga'u naan jedhe.
ምንድን ነው maaliif taragaaggarii amma manaan baa jedheen eessa na geessuu barbaaddan lakki hojii si barbaadanii hoogganaa keenya si barbaadee naan jedha taragaagaa naan jedha hoogganaa keenya si barbaadee kanaafuu akka jarriin xalaa argee miti akka hidhaaf na barbaadan na to'atan arge taragaagaa naan jedha taa'imee hafuura fudhadhu naan jedha maal taa'ee hafuura fudhadha gaafa qabamtooti hin jarjarte moo amma manaan baa jennaan taa'ee isaas gabbaa'e amma bakka hojiitti illee girrigirrim uumamuun qabu akka to'atamtellee namni beekuun qabu cal'isiituma hoogganaa keenya si barbaade beenan waliin jedhan tokkochi nu afoo bahe suutaadhaa gadi bu'aadhe achuma tokkocha olii haasa'a gadi buune amma na hidhuuf deemaartaa jedheen na hidhuuf deemaartanii jedheen lakki hoogganaa keenya si barbaade gadi buuneeti lafarra giraawundii irra sadaffaa irra giraawundii gadi buuneetu gennu konkolaataan hin geenne teessoo wayii jira teessoo isa irra taa'anii taa'e abbo yoo na hidha jiraatte ambeela jira waa nyaadha kaffaleen dhufe iyyuu nyaadheen gara takka akkasuma sidii dhufe achuma konkolaataa ani yontaa biraatti dhufaara se'u taaksi dhufe konkolaataan taaksiin dhufteeti achuma na jalaa banan balbala raddaatiin asin na suuqee shugguxii taaksii uummataa taaksii uummataa raddaatiin taaksii shugguxii asin na suuqeeti tanqasaaqasnaa ka tanqasaaqas ke dafaaloo naan jedhe sa tanqasaaqasaa raqaraa ufumaan ofiinuu dhufe hooma takka natti hin fakkaanne meeshaa kiyya jarri fudhatteerti jechuma taabileetii bani naan jedhan jechuma taabileetii yoo akkana gadi baneetti kenne sirbi seenaa Salamoontu keessa dhe ka abbaa isaanii maal ትክክለኛ ነው በቃ ተገኘ አሁን ትክክለኛ መረጃ ተገኝቷል ይላል አንጀላኔት ጀሞ ነው ፉዳኒ ለቡ keessa naan ba'anii ijoolleen daandii irratti caammaa qulqulleessitu hundi gurra bakka caammaan xaragabu hunda dhaabbataati biqilee maxxaa indee jedhaati deemti jarri gaggaafataa deemu laaftoo yoo geennu haawun gabbaa jedhe tokko achuman na dhiisanii kun shugguxiinas suuqeedha waan ta'eef ani hin socho'u gubbaa ba'anii mana cabsanii hodhan hin jiru adaa mallatte badeen nirka sa'aatii 12tti achiin naan ga'anii peepsii naannoo gootaraa siluma taaksii kan fidatan isaan namatti daddabalaa deemuu naannoo gootaraa naan ga'anii achi booda eessa akkana buusan namni hin beekne laali ka dhufan waajjira muummee ministeeraa irraa dhufan eessatti immoo na hidhu gootara na hidhu achi na hidhaniitu achi na gaheessaniiti hoogganaa bira si fidaarra kanaan jedhan jechuun achi on na geessaniiti biiroo wayii keessa na teessisanii lixan namni martu kophaa teessee lakki tokkochi achi taa'a hojii ofii hojjechuu eegale inni hoogganaan bira na fiddamee ture eessaa naa dhagahu daqiiqaa 30 ol akkas na teessiseeti mucaa kana namni narraa hidhu hin jiru amma namni biiroo kooti nafaasu hin jiru karabatiin jira manaaxirii qabadhee godheera ati keenyadhaa dhufaara achi kan na baasanii qabattoo baafadhuudhanii na darbatan guyyaa 37 eessa jiraachi buutee kiyya hin beekne haala san keessa ture achi booda xollaa dhaqee achi deebi'ee ji'a 6 ture. Bara kam jechuudha kun bara meeqa? 2016 xumurarra faranjiitti 2017 keessan ba'e na fakkaata 2017 keessan ba'e yeroo 2009 kumaandi poostii labsamte jechuudha yeroo san. Maaf akka jedhamte bartee? Anuma guyyaa 37 tureeti akkuma jarriin jawaar jetteeti ashabbarii jawaarii wajji hidhata qabanaan jette san jawaarummoo poostii godhe abdii isaa qaqqabsanii achi jira jedhe. Si nyaachise. Achi booda na argate kan namni martuu kana na dhabeera gara jedhan jiru. Biraazarii kan koo qofatti bilbileetti biraazariin qofti na bira dhufa. Achirraan kan hafe bakka achi buuteen kan koo dhabameera. San booda manni hidhaa sun
nuu toleere. Bishaan Ayisuuziin nu bu'u eegale eessaa akka dhufu rabbaa'u hidhamtoonni siyaasaa hunda achi turan. Asalxaanyi Fayyisaa Leellisaa fa'aa hojii turre. Laaftoo kanatti rakkoo uumameeti wantoota uumaman poolisoonni naannoo sabbataatitti poolisii Oromiyaa guutuu oofanii nu bira fidanii warshaa isintu gobe jedhanii hoogganaa dabalate. Maatii taane irraanfanne bakka. Nagaa ta'e amma biyyee. Barsiisonni takkatti hafteen jirtu safara kana hundaa walitti qabaniiti guuranii fidanii. Kana amma ijoollemti poolisii yeroo achi waliin turre amma naannoo furii kana kan jiran baay'eedha. So sadarkaa san keessa turre ana keeziin kiyyan beekamne. Ji'a jaha hidhamtee ji'a sadii tureeti ji'a sadii as ture ji'a sadii gadi nageessan xollaa ji'a sadii as ture san keessatti xollaan namni deemu haidaggamii miti shirtii uffanne. Haidaggamii deemu lammata. Kana warriin mana hidhaa asii kunillee jechuun ana na sodaata. Keeziin kiyya oli ka'a. Namni dhufee na dubbisullee hayyama hoogganaatiin malee hin ta'u. Asii fuutee immoo jarri na qorachuu hin dandeettu. Jarri olii immoo na irraanfatan. Eenyuun akka qaban nu dagatan. Na dagatan. Achi booda gaafa tokko dhufeetti mana dukkanaa wayiitiin na galchee bana akkaawuntii kee mara fidinaan jedha. Akkaawuntii kanii. Sooshaal miidiyaa marallee iimeelii waan hundaa fidinaan jedha. Feesbuukiin kiyyoo sanii Abdiisaa Agaadha. Abdiisaa Agaadha. Abdiisaa Agaa maal keetiin aan jedha. Akaakayyuu kiyyadhe. Maaliif Abdiisaa Agaatiin banattee naan jedha. Akaakayyuu kiyya Abdiisaa Agaadhe. Qoradhu deemiin jedhe. Haga dhiiga akaakayyuu kiyya deemii qoradhuun jedhe. Yoo amanuu dhiifte. Akaakayyuu kan kootiin banachuun rakkoo qaban jedhe. Kanaafuu afaan faranjiitiin achi walitti dhufa waan ta'eef sanii fi sababa akaakayyuu kiyya ta'eef warreen maqaa kana Abdiisaa naa moggaasan jedhe. Iimeelii waan hundaan sakattaan anfaanatiyyan balleessa. Homaa argachuu hin dandeenye. Galgala sitti deebadhee lixe. Galgala sitti deebachaa maal isheetti? Rifeensa reebaadha. Achi sirreeban. Maa akka laayii si geessu. Halkan sa'a sadii booda si fudhatu. Sa'a sadii booda si fudhannaani carraan deebi'u kan keetii persentii 50. Yoo deebite qeensa fa sirraa buqqisanii deebita. Qeensi sirraa buqqa'ee namaa gaditti deebite. Waan si himsiisu qaban si himsiisanii itti si deebisu yoo waan barbaadame yookiin immoo dhabamuullee dandeetta jechuudha. So waan dhufee dhufe dheetumoo abdii kutadhe ta'e. Hin deebine rabbi isaa natti hin deebine. Galgalan dhufne hin dagate jechuudha. Jechuudha akkasitti eenyeeti guyyaa ji'a lama booda nama hiran dhufanii nama achi keessa hidhaa jiru hunda hiranii gaafa jedhani mucaan keenii aallee achi hidhameeru jira. Namni keenii abbaa nama waliin dhufee dhabeetti eerpoortii keessa qabanii achi fidaniiran. Mucaa kanaa hiriyyaa taanee walitti dheerra. Nama hunda hiranii kan mana murtii dhaqullee warra ashabbaariin himatame warra maalii himatame jedhan kanallee warra xollaa geessanillee maaliillee adda baasanii xumuraniiti ana kophan na dhiisan. Dirree akkana kana keessatti ana takka chattaa. Yoo baay'ee lixe poolisichi akkasii hiree ka'e. Sadhaxxaan namaa maal ani. Mas tokkotti na dabali malee wal tuffachuu dhabu. Sitti fuudhadhu waan jedhee jennaani. Eenyuti naan jedhe. Abdiisa kan jedhee. Ka Itiyoo Telekoomii tajaajila kadhalli indee naan jedhe. Ka Itiyoo Telekoomii keessa qabame sanii ka Jawaa argaa kun inni tajaajiloo naan jedhe. Isan beekon jedhe. Yaantee keessi nyaagaa adallam jedhee deeme. Dhimmi kennu biraa miti jedhee. Kophaa kiyyaafe. Gaafa san Jawaarii wajji hidhata qaba gaafa jedhamu achuma abbootiin qabeenyaa maaliin ruumiin illee naa jijjiiramee achi keessatti warra haftaa dureessaatiif VIP gale. Inkim kaabeen baay'ate.
taphataa ooluu eegalle bakka namni siyaasaa kun adda bahee beekame namoonni gurguddaa achi keessa jiran abbootiin qabeenyaa baay'eetu jiru. Seenaa isaanii isinitti maal jedhu. San booda oduma hin beekin galgala tokko dhufaniitti halkan sa'aatii 3tti nama 4 nu waamu. Bakka nu dhumate jenna. Seenarraa dhuma bakka. Qeensa nurraa ciran jenna. Qeensa nurraa ciruuf jennee hin ba'innaan jedhan warri namoonni gurguddaan kun. Si barbaanna jedhaniitti dirqamaan fuudhanii naan kaan maakalaayii nu geessuu fi maakalaayii kan nu geessuuf jedhan achumaan xollaayin nu oofuuf san. Akka xollaayin nu geessanillee aadaa barreessi Jawaar. Xollaayin nu geessuuf jedhanillee. Eessaa fuudhan? Rabbi haa beeku. Achi booda akkuma san oofanii gara xollaayin nu geessan abbootiin qabeenyaa dargaggoonni Oromiyaa guutuu keessatti walitti qabamaa turan nama gara 6,000 7,000 ta'u xollaayin waliin nu ga'en. Arsiin lixaa hin yaadadhaa tokkoffaa ture. Lakkoofsa baay'inaa. Effeessara 39. Effeessara 39. Leenjiidhaaf warra walitti qabamaa turan. Leenjii walitti qabamaa turan. Shawaa lixaa akkasii lammaffaa ture. Harargeen naannoon Awwadaayii kun Harargeen bahaa sadaffaa. Akkasiin Oromiyaa guutuu keessaa achi waliin oofanii achitti leenjin. Achitti leenjii ji'a 3 harkaa miilaan kaan garaan kan luqqaane harki nurraa dhume. Leenjii ispoortiis qaba ture leenjii saayinsii siyaasaa qofan ta'e. Ispoort ganama sa'aatii 11tti garaan odoo deemtu mana fincaanii dhatta. Achitti dhagaa akkana caccabee jira. Kan irra deemteetu mana fincaanii dhattee deebita. Achi deebitee kaateeti. Politikaalii immoo maayindiseetii irratti hojjetu. Leenjii siyaasaa. Guruppiin illee guruppiin ka waliigalaa waan garaagaraatu jira. Ijoollee poolisii federaalaatii walitti dhiyaanne abbootiin qabeenyaa guddoo turanii haala namatti tolu. Numayyuu istireesii keessatti ture. Nama mana hidhaan haala namatti tolu hin jedhu si'uma arge. Natti tola. Manni hidhaa. Maaliif natti tole seeta? Namoota baay'een ol bare. Lammaffaa immoo sa'aatiitti inerjii kan koolleessa kan ta'e. Akka laayima keessaa kan dhufe itti gaafatamaan olaanaa yeroo sanii namni kenna tokkooti adda baay'ee yaasanii nu gorsan. Anuma afaan Oromoo hojjedhe malee daba takkaa hojjannee jedheen yoo na qoratan. Kophan na baasee maal hojjette naan jedhe. Homaan hojjannee kana qabatama natti naan jedhe. Waan jirutti jarri nama maraachuu taargetii waan ta'eef ati ijoollee akka maraanne waa hundaa irraan fadhu naan jedhe. Natsaa ta'e firii ta'e naan jedhe. An gaafasuma baffadhe akkuma wanta asitti nagaa deebi akkuma mana barnootaa irra maayindiseetii gurbaan naa jijjiire yuunivarsiitii kunis maayindiseetii naa jijjiireet natti tole. So adeemsa san keessa gaafa ba'ee dhufu Itiyoo Telekoom ittiin deebine. Achumaan baate. Lakki warri poolisaa numayyuu qarayyuu dogoggoraan qabame jedhaniiti konkolaataa ofiitiin fuudhanii Itiyoo Telekoomiin fidanii hooggansan na kennan. Hooggansi waa'ee kan koo irratti Itiyoo Telekoomiin yeroo 2 ol mari'ateera. So hooggansi martuu waa'ee kan koo awweer ta'eera. Gaafa jarrini an deebi'u hooggansi martuu biiroo keessatti abdiisaa naan jechuu eegalan. Konfartii na dhoowwan. Amma fuudhanii immoo hoogganaa biraa jala na galchan. Hoogganaan kun immoo caasaa nageenyaa akka ta'e immoo beekan. Odeeffadheera waan gumachi deebi'echuu. Maaliif caasaa nageenya jala na galchan kan jedhu yaada keessa na galcheet bade. Adaama bade. Anumaa jireenyillee na ulfaatee rakkadhee olii gadi fiffiigu. Piroojeektii naashinaalitti dorgomeetii sadarkaa 6ffaa itti baheen kana intarnaashinaalitti godheetti dorgomeen. Jaarman Baarlee irratti mo'adhe. Itoophiyaan 3ffaa baate. Carraa naa uume wanti sun miidiyaa kavareejii akka argadhu ta'e. Intervii kiyya san OBN reediyoo irratti ka'an intervii naa godhan obbo Dinquun dhageeffate. Mucaa kana barbaadaa fidaa jaarsa biratti maal barbaadda maal hojjechuu waa Oromoo hojjetaa jedheen. Giddugalli qorannoo Oromoo Study Center hundeessaatii daayireektara godhaa mindaanni barbaadu kafalaa fi ijaarsi. Achitti tasgabbaa'e. Afaan Oromoo googilii achi adda cite amma itti deebisuuf carraa argadhe jechuudha. Kanaaf obbo Dinquunis akkati googilii kanatti fuftuuf akkati deebitee daandii dhimma Oromoo jechuutti akka tasgabbaa'uuf siga kaasaniiru jechuudha.
guddoo sanuyyuu teekinooloojii irratti yuunivarsiitoota irratti akka sappoortii godhuufi jalqaba kan barbaadu jaarse laqqawaa Oromoo hojjechaa kan jedheen. Awwaan warra biraa hojjedhu jedheetu waan inni barbaada hojjetu daayirektarrii jalqabaa giddugala qorannoo Oromoo yuunivarsiitii Rift Valley daayirektarrii jalqabaan. Anaa ji'a jaha bulcheeru seexaappii waan hunda hojjedhe sirreesseeru. Dr. Gammachuun yuunivarsiitii Finfinnee irraa soorama baanii gallaan isaa fida jaarsi. Inni finnaan immoo Dr. Gammachuudhaaf iddoo gadhiisee kabajaadhaan itti aanaa ta'ee hojjedhee waggaa tokkoof naannoo akkasii. Waggaa tokko achuma odoon jiru immoo saayinsii and teekinooloojii tiraanisfer daayirektoriiti maal jedhamu vaayis pireezidaantii jala nagalchan Rift Vaalliitti damee 52f. Achi keessas waggaa tokko akkas taa'eeti amma immoo piroojeektii googilii kana irratti fookas gochuuf iskoolarshipii naa kenne googiliin. Bara 2020 jalqaba irratti iskoolarshipii naa kenne. Isa kanatti hin deebina. Obbo Dinquun yeroo baay'ee dhimma Oromootiin wal qabatee hawaasa Oromoo tajaajilu akkasumas immoo ijoollee waan Oromoo hojjetan kanarratti baay'ee jajjabeessu. Obbo Dinquun nama akkamiiti akkamitti ibsita tasumaan waa'ee isaanii kaasa? Inni abbaa maraati. Abbaa rakkataatillee abbaa aartii Oromoo keessaallee nama fuutpiriintii yookiin tarkaanfii aartii Oromoo fuulduratti tarkaanfachiisuu keessattillee rakkataa Oromoo qarqaaruu keessattillee biizinesii Oromoollee afaan ofiitiin Oromoo akka biizinesii hojjechuu danda'ullee nama fakkeenya ta'e jedheen yaada. Itti dhiyaattee immoo akka maatiitti yoo waliin jiraattu immoo baay'ee nama guddaadha. Obbo Dinquun jecha ittiin ibsitu hin qabdu nama akkasii. Waan Oromoo kana keessatti fedhiin hawwii isaa jecha laal intervii dhageeffataniiti ijoollee OBS dafaatii mucaa kana bakka jiru barbaadaadhanii ani immoo wayyaana dhukachuudhaaf bilbila kiyya adireesii kiyya hunda balleeffadhee badeera. Biiroo OBN deemanii mucaa intervii naa godhe bira dhaqanii mucaa intervii naa godhe fuudheeti bakka hin jiru fide. Akkasin argatan. Eega kana qabu jechuudha. Eega ijoolleen fuudhaniiti bakka isa fuudhaatuma harka qabaati bakka kana fidaa jedheera waan ta'eef achumatti waliin nu fidanii. Waa'ee teekinooloojii irratti na gargaarta. Taa'ee hojjedhu jechuu danda'u miti nama guddaa abbaa qabeenyaati. Sadarkaa sanitti odoo jechuu danda'an naan jennaan lakka nama Oromoo hojjechaa raha jedheen anillee. Homaayyuu hin qabu birrii illee hin qabu chaalenjii keessa jiraatu. Ani yoomiin waan warra kaanii hojjedhu. Ani yoomiin ka warra sadii hojjedhu naan jedheeti amma guutuu isaan dubbadhu. Ka warra kaanii hojjedhu yoom jedhe anqara taa'ee hojjedhu dheetti ammuma hoogganaa waametti giddugalli qorannoo haa ijaaramu hundaa'u daayirektara godha waa inni barbaadu godhaa fi jedheetti sa'aatii. Nama murtii jechuudha giddugala daqiiqaa kanatti murteessu. Achi booda gootara kaampaasii jiru irratti achi booda miilli isaa achi ejjannaan biiroo kiyya doon seenan bahu. Dhufeetti gurbaa akkam maal hojjetaa jirtan maal gootan. Waan jajjaba lafa kaa'een bahe manicha keessatti illee anirsi. Booda irrallee fedhima isaatiin gara teekinooloojiitti illee tiraanisferna godhan. Gara yuunivarsiitii damee 52 qabutti hoogganaa teekinooloojii waliigala godhee sooshaal miidiyaa isaanii guutuu guututti to'achaan ture. Gara teekinooloojii weebsaayitii isaanii jalqabaa maal kanneen seexaappii barbaachisaa natu jalqabaa bu'uura kaa'ee. Sarvarii wantoota garaagaraa even education management systemii fa sadarkaa miliyoona hedduun jalqabsiisee ka'ee biraa bahe gaafa an bahu inni biyya alaa ture fedhima kan kootiin xalaa galchee ba'e hin hojjedhu jedhe nagaa jedhe odoo na barbaadu manichi akka maatii kan kootiitti hagi an achii bahe illee naa bilbilanii waan barbaadu irratti even ammayyuu beellama qabna dhiyootti wal arginaadhaaf. Dhimmoota sagantaa isaanii irratti hedduu hirmaattan arga. Even
Agachi baay'ee yaa'ii dhimma googilii afaan Oromootiin wal qabatuyyuu yuunivarsiitoota hirmaachifnee galma san keessa qopheessaa ture. Akka barbaadde sa'a barbaaddetti itti fayyadamee galmichayyuu galma guddaa isaaniitti qopheessaa turre kan googilii afaan Oromootu. So mana akka mana kan keetiitti miira qabeenya keetiitiin fayyadamta qabeenya abbootiin waan Oromoo kana hamtuu dhagahuu hin danda'u. Yoo karaa inni darbutti uummanni Oromoo hundi deeggarsaaf waan gaafatamu hunda godhaa nama darbu argaa nama guddaa kabaja qabu haga biyya alaa turan haga deebi'anis hariiroo abbaaf ilmaa qabna. Baay'ee bareedaadha. Maqaan isaanii miidiyaa irratti baay'ee beekama. Hojiiwwan isaan keessattuu barreessitoota kitaabaati, artistoota Oromooti hojiin isaan hojjetan baay'ee jaallatama. Kanumaaf waa'ee isaanii asumaan ibsii darbidheetanii sana booddee gara Googilitti dhufte. San booda bara 2020 jalqaba irra Googilii iskoolarshipii naa kenne. Dargaggoota Afrikaa Developer Iskoolarshipii jedhamu jira. Yeroo san jalqabe Itoophiyaa keessaa nama 3tu argate. 2 ijoollee Finfinneetii tokkoon. Carra qabeessa ta'e. Atis boqonnaa Finfinnee dhufaa turte waan sadanuu ijoollee Finfinneeti. Hafuura san ta'uu danda'a. Paashineet waan ta'eefan teekinooloojiin paashineetiidha. Yuunivarsiitii irraa teekinooloojii jaaladhe keessa galee bakka qaamni kiyya hundi gorsa nama baay'ee fudhatta jechuudha. Gorsa namaatii itti seente fuullaastee matii. Dhiiga sanii dhiigni kan ka'u hundi teekinooloojii jedha. Carraan Googilii iskoolarshipii san irratti hirmaachuu akkuma achi xumureen koochii ta'e Googilima keessatti. Biyyoota Afrikaa 40 fi kennama leenjiin sun carraa san keessatti ijoollee Keeniyaa fi Naayijeriyaatti wal bara. Ijoolleen Keeniyaa fi Naayijeriyaa afaan ofii akka malee jaallatu. Akka ajaa'ibaatti jaallatu. Teekinooloojii irratti guddaa hojjetu. Kanaaf afaanonni Naayijeriyaatiif afaan Keeniyaadha. Afrikaa keessa dorgomaan qabu. Guddaa teekinooloojiin deemaniiru. Jaraan gaafa wal baru afaan keenya tokkollee akkanatti jalqabnee kaanee nu jalaa cite maal godhuu qabannaan ebal waliin haasa'in jedhanii itti na ergan. Ammuma barreessee fi qaraayyuu aktiifi ammoo daataa galfachuu eegalanaan jedhu. Jennee amma sooshaal miidiyaatti garee dura 2016 san deebinee aktiiveet goone. Daataa galchuu eegalle namni hedduun huban daataa nuti galchinu namni hedduu warreen ogeeyyii afaanii waan nu hubatinii fi dhaabbileen sappoortii nu godhu waan hin jirreef qoosaa fakkaata. Kanaaf nama intarneetii qabu qofatu daataa san galchaa ture. Kanaaf kwaalitii isaallee nu harkaa gadi bu'ee jechuudha. Kanaaf gaafa afaanii koo jal'ata jechuudha. Jal'ata. So bara 2022 gaafa laawunchi ta'u anatu Itoophiyaa irraa affeeramee Hindi irratti uummata Oromootiin bakka gammaddan jedhee Googiliin afaan 25 laawunchi godhadhee 24 laawunchi godhe. 20 tokkochi keessaa hafe afaan Affaariiti. Afaan Affaarii qabiyyee dhabe. An afaan Tigraay sappoortii godhaa ture yeroo daataa galchinu. Ijoolleen Tigraay Ameerikaa fi ijoollee Eertiraa jiran daataa sirnaan galchaa turan afaan Oromootiif afaan Amaaraa jalqaba galeera afaan biyyaa jedhame. Afaan Oromootiif afaan Tigraay laawunchi ta'e afaan Affaariillee sitti kennine abdiisa biyya keessa naan jedhan. Yeroo achi deebitanis baay'ee irratti hojjechaa turtan Affaar irratti. Feesbuukii irraan poostii godheetti bariisaa isaa aadaaf turizimiin naa bilbilee tikkeettii kutee naa erge. Affaar akka deemu. Affaar akka deemu. Yuunivarsiitii Samaraatiin fi aadaaf turizimii waliin ta'e tireeningii guyyaa 3 kenneef nama 90 gatteessisanii ji'a 6 hojjetan. Hojii kee jedhan. Ogeeyyii afaanii. Amma tokkoffaan Affaar Itoophiyaa keessa. Kan afaan Oromoo darbee. Darbee. Kana dhagaanii ogeessonni afaan Oromoo. Dhagaanii ogeeyyii afaan Oromoo. Qulqullinnaan kwaalitiin isaa afaan perfect. Saniif sadarkaan amma afaan Tigree illee Maqalee Yuunivarsiitii fi Akaadaamii afaan Tigree ka jedhamu jira. Jarri waliin ta'anii amma Maqaleetti ergan waamuu eegalanii waggaa ga'aara haala nageenyaatiif sababa dheetiin naqini malee agamma. So asii immoo dhaabbata mootummaa akkasii responsibility enjoy nu godheeti fudhatu dhabneeti kwaalitii isaallee nu harkaa gadi godhu. Amma Googilii afaan Oromoo
dhibbentaa meeqarra jira jechuu dandeenya yookaan afaan ittiin ibsamu yoo qabaate akka googilitti sadarkaa kamirra jira? Low level language dha. Low level. Amma haga biiroon barnootaa join nu godhe haga yuunivarsiitonni join nu godhan daataa hedduu galfanne. Daataa hedduu galfanne kanaani afaanota Afrikaa jedhameeti high level standardii keessatti ol fuudhameeti large model language keessatti launch godhe Googleen ji'a darbe. Still quality keenya gadi bu'a. Daataa galeetu bal'aadha malee quality isaa gadi bu'a. Quality improvement nu barbaachisa. Parsantiidhaan kaa'uuf nu rakkisa. Quality isaa gadi bu'eeti amma laale waan kana kan qarqaareeru amma digital revolution bara 2014 eegalle isin hin jenne bara 2015 16 17 yeroo qabsoon akkas oo'usan namni keenya baay'een afaan Oromootiin social media barreessuu eegalle. Qabiyyeen afaan kanaa internet irra mul'achuun guddataa dhufe. Guddataa gaafa dhufu yuunivarsiitii biyya Xaaliyaan tokkotu afaan akkasitti atattamaan guddataa dhufu kana hunda iskaan godhaati daataa seetii waan jedhamu jira. Daataa seetii uuma. Daataa seetii kana nuu uume yuunivarsiitichi sun. Daataa seetii nuu uume kanaantu akka bakka garaagaraa keessatti itti fayyadamnu nu qarqaare. Akka seera afaaniititti afaan tokko guddate afaan saayinsii fi teekinooloojii ta'e jabaate gaafa jettu daataa seetii of danda'e naashinaal leevelii yookiin sadarkaa naannootitti qabaachuu nurra jira. Amma yuunivarsiitii irraa barattoota afaan Oromoo baratan fookularii baratan laale. Onlaayiniidhaan ragaa isaan qaban hin jiran. Jaarsa biyyaa baadiyyaa keessa deemanii intarvii godhaniiti riisarchii hojjetu hin beektaa. Sababni isaa maali? Daataa kwaalitii qabu hin jiru. Giddugalliin dandhee daataa barbaanne irraa fudhannu hin jiru. Abbaan qabu jechuudha. Abbaan qabu. Aadaa fi turizimiin sila abbummaadhaan waan kana qabatee oofuu ka qabu. Akkaadaamii afaanii jedhaniiti giddugala aadaa Oromoo keessa kan jiru jira. Proposala guutuu barreessee fidee fi narraa fudhadha. Afaanuma hojii kanaa narraa fudhaatii oofa. Sababni isaa hojii guddaa. Hojii waa'ee sabaati. Hojii nama tokkoon hojjetamu. Standardization jira. Waaltiin irratti hojjetamutu irra jira. Oromiyaan bahaa, Oromiyaan lixaa, Oromiyaan kaabaa, Oromiyaan kibbaa hundi keessa of argutu irra jira. Kan abdii isaan kophaa waan godhuu danda'u miti. Hayyoota yuunivarsiitii walitti qabneeti afaan siri'ee kana ka uumneef rakkoo kana furuuf. Hayyoota yuunivarsiitii hundaatu keessa jira afaan kana. Erga achi booda haala sanii maneej gochuu eegallee kwaalitii kana impiruuf goone waan ta'eef haalli suni chaalenjoota baay'ee keessa dabarreetti sadarkaa kana geenne jechuudha. Mee amma yeroo dhiyoorraa ka'ee Itiyoophiyaan diijitaal Itiyoophiyaa jedhamee laawunchi ta'ee hojjetamaatti jira. Dhiyoo immoo diijitaal Itiyoophiyaa 2013 laawunchi ta'ee jira. Akka Oromiyaattis dhimmi kun irratti akka hojjetamaa jiru yeroo garaagaraa akka miidiyaatti yeroo hirmaannu ni argina. Mee diijitaal Itiyoophiyaas haa ta'u diijitaal Oromiyaas haa ta'u waan isin waliin hojjechaa jiran qabu laata? Maaliif dhimmi isin hojjechaa jirtan dhimma diijitaaliiti. Afaan yoo diijitaalaa'edha kan diijitaal Oromiyaan diijitaal Itiyoophiyaan jedhamtes dhugoomuu dandeessu. Kanaan wal qabatee wanti mootummaa federaalaa waliinis haa ta'u mootummaa naannoo Oromiyaa waliin waan hojjechaa jirtan qabdu. Sadarkaa garagaraatitti haalonni tattaaffiiwwan teekinooloojii jiru baay'ee ajaa'iba. Keessattuu sadarkaa waajjira muummee ministeeraatitti kallattiin kaa'amee diijitaal 2025 sadarkaa hin eegaminis saffiseetti wantoonni baay'een eegalamaniiti karaarra jiru. 2013 jedhameeti 2030 illee jedhamee amma karoora baay'eetu jira. Waan mootummaan akkana hatattamaan itti fiigaa jiru kana waajjiraaleen baay'een hin beekin hubanne. Maaltu deemaa jira waan jedhu kan waajjiraaleen baay'een galeef hin jiru. Sadarkaa mootummaatitti, federaalaatitti, sadarkaa naannootitti tattaaffiin teekinooloojii jabatu ta'ara. Garuu immoo tattaaffii teekinooloojii jabaa deemaa jiru kan humna namaa sochoosu. Humna namaa qabatamatti jijjiiru. Humna namaa walitti fidu.
irratti hanqina tokko tokkotu mul'ata. Achirraan kan hafe gara afaaniitiin amma afaan shananuu nuti koordinee godha waan ta'eef sadarkaa warra federaalaatitti illee amma afaan Oromoo illee dhimmuma afaan Oromootu torbaanuma kana aadaaf turizimii wajjin illee waan dubbachaa jiru jira. Yuunivarsiitoota wajjin illee torbaan darbe yuunivarsiitii Jimmaatitti qorannoon dhiyaate dhimmuma kanaan wal qabateeti. Akkaataa faala ta'uu danda'utti qaamonni dhimmi ilaallatu garaagaraa haalota walitti dhufnee fala tokko kaa'uun barbaachisaa ta'utu jira. Tattaaffiin sadarkaa Itoophiyaa gara dijitaalaatitti ceesisuu kun hedduu waan keessattuu ogeeyyiidhaaf waan guddoo jajjabeeffamuu waan hamilee namatti horuu nama kakkaawwatitti too passionate keessayyuu hojii muummicha ministeeraa keessattuu hojiin isaanii irra caalaan teekinooloojii irratti xiyyeeffata. Akkamitti ilaaltama artificial intelligence institute ijaaran yeroo hojiiwwan hedduun akka teekinooloojii wal qabatu akka ogeessi teekinooloojii tokkotti keessattiyyuu nama rakkataa ture nama isa hubatu dhabee rakkataa ture tokkotti nama rakkataa ture amma naashinaal ID yoo fudhattee jette waan salphaa sitti hin fakkaate. Konseptii isa duuba jiru adeemsni saffisni ittiin garas dhufaa jiru akkaataa eenyummaa lammii tokkoo mirkaneessuuf eenyummaa lammii qofaa mirkaneessuu miti nageenya lammii tokkollee eeguuf qabeenya biyya kanaa qisaasa'aa ture bara meeqaaf qisaasa'aa ture to'achuudhaaf tajaajila iddoo tokkoo jedhameeti namni tajaajila bakka takkatti akka argatu masoobii ka duri biiroo takkaa baatee biiroo biraa dhaquuf kiiloomeetira meeqa deemtu kan biiroo takkaa waraqaa takka chaappaa rukuchiifachuu fi yeroo meeqaa deddeebitu harkaan deemtu malee siin jedhamutti sadarkaa sanitti wanti deemamaa jiru waa ajaa'ibaati. Isa qofaa miti sadarkaa lammiiwwan Itoophiyaa biyya alaa jiranillee daataabeezii irra galaa jirantu jira jechuudha. Waan gurguddaa deemaara sadarkaa mootummaatitti iftoominni akkaataa lafa qabatuu danda'utti qabeenya eessaa dhufeen hin beekamne atti sochoosuun sadarkaa hin danda'amnetti namoonni firaan haala wal beekaniin haala faayidaa dhuunfaatiin lafa magaalaa Shaggar ka'a namni tokko sadarkaa kophaa magaalaa uumatu lafa dhibbaa ol qabu itti saaxilamutti fiitaawii ni biratti kiffilu waan jedhu jira miti afaan Amaaraatiin qabeenya lammii biyya tanaa yoo taate qabeenya argachuu qabda bara. Namni lammii biyya tanaa ta'e tokko lafa qabaachuun bee mirga. Lafa tokko akkuma paaspoortii qabaachuu qabdu lafa illee qabaachuu qabdu. Namni tokkochi dhibba fudhateeti ati inni garuu hin jiru. Mana kiraatti dhumna. Naashinaal ID sadarkaa sanitti iccitii iddoo of duubaa qaba. Seekuriitii biyya tanaatiif qabeenya biyya tanaa to'atuuf waan salphaatti ilaalamu miti. Tajaajiloota tokko biiroo keessatti kenna tajaajila saffisiisuu irratti namni mana isaa taa'ee tajaajila barbaadu isaa barbaade gaafachuu irratti tajaajila dijitaalaayizeshinii 2030 kan rabbi nagaan ittiin nu haga'u waa iddoo arguuteen jechuudha. Kooriidarii irratti hojii guddaatu hojjetame. Kooriidarii irratti teekinooloojiidhaan wanti wal qabatee hojjetame sichuweeshin ruumii bakka takka teetteetti tiraafikiin naga daandii irratti hin barbaachifne keessa galuutti deemu jirra. Barri bara artificial intelligenceetiin Itoophiyaan carra qabeetti. Maaliif carra qabeetti seeta? Biyyoonni guddatan teekinooloojii akka dhufan turan. Itoophiyaan reefuu teekinooloojii dhufartiin yeroo artificial intelligenceetiin addunyaa irratti dhaalaa dhufarti miti artificial intelligenceetiin siisteema lafa qabsiifatti. Warri guddatan sun gana artificial intelligenceetti jijjiiruuf koostii biraatiin waliif fida waan ta'eef amma biyyoota dijitaalofte akka Dubaay, Niw Yoork maal teesti gochuuf ilaaluuf carraa argadheera nama karaa irratti hin argitu. Tajaajila barbaaddu siisteemuma dhadheetuma siisteemaan fayyadamteeti raawwatta. Kafaltii raawwattu bakka jirturraa raawwatta.
Adabbiin sirra jiraannaan illee akkaawunti makan kee irraa kutamee tillixe siisteemni Nagahee qofa jiru. tekstii qofa nagayeessii dhufa malee hin jiru. Tiraafiikii yoo cabsitee jette yookiin seera tiraafiikaa yoo cabsite akkaawuntii irra tekstii argita. Mallaqni sirraa cite. Maayikii kana ittiin haasa'uuf si jala taa'eera malee bakka biraa tuquu hin dandeettu. Bakki kun waa ofirraa qabu hin beektu. Invisible kaamera akka jiru hin bakka. Invisible. Amma kooliidarii irratti invisible kaamera jira. Neetworkii jira. Neetworkii jira. Invisible kaamera jira. Kaameraan poolii tokko naannoo san jiru waan hunda to'ata hin erga gara seentariitti erga. Waan ta'u waan itti nageenya biyyaatiif waan salphatti ilaallamu miti. Guddinni teekinooloojii biyya tokko yeroo saffisaa deemu akka addunyaatti disadvantage yookaan immoo wanti teekinooloojiin hin balleessa jedhamee yaadamu keessaa tokko afaan aadaa fi safuudha. Keessattuu afaanni Oromoo akka hin banneef teekinooloojii kanaan akka hin dhaalamneef akka hawaasaatti maaltu hojjetamuu qaba? Akka mootummaa naannoo Oromiyaatti yeroo artificial intelligence'n yookaan immoo hubannoon namtolchee akka saffisaa yeroo kana keessa afaanni kunis akka itti galuuf yookaan immoo teekinooloojii kanaan wal baruuf hojiin akkamii hojjetamuu qabattee yaadda? Wanti gadi baanee u'uu jedharruuf kana bara. Addunyaarra afaan 700 afaan 7,000 oltu jira. Within coming 5-6 years afaan 3,500 oliin du'a jedhamee yaada. Sababni du'uuf maali seetta? Waan dubbattoonni dhumuu miti. Gara afaan teekinooloojiitti shiifti godhaa manni. Itoophiyaa keessattuu afaan 45 ol du'uuf jedheeti riisarchiin tokko barra hin gaddaa yoo ta'etu. Isa keessa tokko afaan Guraagee fa'i. Yuunivarsiitii walqixxee balaa kan hambisuuf jedhaniiti miliyoona 10 akkas ramadaniiti hojii hojjechaa jiraachuun quban qaba. Dijitaalessuuf jechuudha. Eegaa afaan dijitaala'uu qaba. Gaafa afaan dijitaala'ee jedhe eenyummaa kan keetti waliin dijitaala'a. Waan qabdu qabattee dhaqxa. Waan achi keessaa uummanni Oromoo waggaa 150 qabsoofne ka jedhe Oromoo tursiisuuf afaan kana tursiisuuf Oromoon bee turuu hin danda'a. Lakki Oromoo taatee itti fuftu ka. Afaan kun sanyichatu itti fufa. Nama taatee itti fufta malee. Afaan kun odoo badeeti odoo afaan Amaaraatiin bakka bu'ee raate Amaara taateerta. Amaaromteerta. Oromoon hin jiru jechuudha. Afaan yoo si gabroomfatu qaamni wayii afaan kan kee irra hojjeta jalqaba. Afaan kee jijjiira. Afaan kee jijjiiramnaan eenyummaa san fudhatta. Sabummaa san fudhatta. Afaan baattuu sabummaati gadi. Language is identity indirectly. Identitiin kan kee language irratti hidhata qaba. Sabni amma afaan tokko bade gaafa jirtu afaan biraatiin bakka bu'e sabni sun gara afaan saniitti achi shiifti godhee afaan dubbachuu dhiisee eenyummaan sun hin jiraatu aadaan sun hin jiraatu safuun isaa dhihafe gara shiifti ta'ee san taata. Afaanicha tursiisuuf qabsaa jechuudha. Nullee wanti tattaafanne maali? Eenyummaa keenya kana dijitaalessuu addunyaa ol fidachuu qabna. Waan qabne qabanneetti addunyaa dabalamuu qabnaaf qabsoofne jechuudha. So nuti qabsaa'ota dijitaalaati. Amma rakkoon guddaanii fi arjanti fala barbaadu maali? Dogoggora amma itti guurre kana akkuma jiru itti fufsiifnaani dhaloonni dhufnu abaara. Because kanuma fudhatamaa kanumatu afaan ta'a. Kama dogoggorri itti galu. Dogoggora santu sirrii ta'a deema. Dogoggora kana keessa amma fix gochuu nu barbaachisa. Daataa seetii keenya qabaachuu nu barbaachisa sadarkaa biyyaatti. Adda kadhanneetti gogilii irra galchaa jirraami. Boru gogilii irraa hin bitanna malee beeke gogilii nutti hin kennu daataa kan. Jarrini yuunivarsiitii Xaaliyaan sun daataa aksas akka godhu naa hayyamaa innaan hin hayyamnu naan jedhan. Birrii kafalee yoo barbaadde daataa naan jedhan. Kanuma ofiitti galchite. Saniifuu kan sadarkaa addunyaatti amma afaan Oromoo bar erga sadarkaa addunyaa ol dhufe yuunivarsiitii gurguddaa keessatti illee koorsii tokko ta'ee afaanota Afrikaa keessatti barsiifamaa jira. Ameerikaattis barsiifamaa. Ameerikaa Harvard keessatti jira, Kaalifoorniyaa keessa jira, Istaanfoord Biriij jira,
Minisootaa keessatti tajaajilli hawaasummaa weebsaayitiin mootummaadhaa tajaajila hawaasummaa afaan Oromootiin kennu jira. Intarneetarraa kooppii godhaniitti itti galchaniiti. Dogongora yoo ta'es dogoggora illee taanaa isumatti galchuu jechuudha. Awustiraaliyaa keessatti tajaajilli lammummaadhaa weebsaayitii mootummaadhaa afaan Oromootiin qaba. Yuunaayitid Neeshinii keessatti UNHCR weebsaayitii afaan Oromootiin qaba. Tajaajila. Intarneetirraa kooppii godhanii achi fidu. Kun akka dogoggora dhalootaan taane adda irra hojjechuu danda'u nurra jira jechuudha. We have to fix the solution. Rakkoo amma jiru kanaaf furuutu nurra jira. Nutu fala kana kaa'uu qaba. Dhaloota achi darbinaan dhaloonni nu abaaraa jechuudha. Kanaafuu jarjaratti tokko daataa seetii large levelii jechoonni afaan Oromoo hundi baharraa, lixarraa, kaabarraa, kibbarraa waal ta'e kan waliin qaba. Yeroo hundaayyoonni maal komatu afaan Oromoo irratti afaan Amaaraarraa nuyi kanneen jedhanii komatu. Barnoonni amma barsiifamaa jiru irra guddaan afaan Amaaraarraa katinaan islee ta'ee afaan Oromootti dhufee jedha. Jechoonni afaan Oromoo origin ta'e kutaa Oromiyaa garaagaraa keessa odoo jiru ka afaan Amaaraarraa konverti ta'e fakkeenyaaf ciree yoo fudhatteetti qorrasee qursi ka jedhu irraa fidanii ciree jedhan. Cireen jedhu Oromoon jedha hayyoonni afaanii jechuudha. Sadarkaa sanii istaandardaayis ta'utu irra jira. Ingiliffaa yoo fudhattee jette aksantii 51. Addunyaa irratti afaan Ingiliffaa meeqa jira? 2 jira. Gayyuu keetiif qaba. US. Addunyaan bifa kanaan cummanii olif fidan. Gara lamaatti fidaniiru. Gara lamaatti fidan 250 irraa. Afaan Oromoo amma gurguddoon 6 jira aksantii 6. 6 kana bakka takkatti fiduu danda'utu irra jira hayyoonni jechuudha. Qoratamuu danda'utu irra jira gadi bu'ee. Haga ammaa afaan waggaa 30 keessatti istaandardaayizd ta'eeti sadarkaa isaa eeggachuu qabu ture jechuudha. Qabiyyeen nuti itti galchuu qabnu kun istaandardaayizd ta'e kana ta'uu qaba. Wal dhagahuu danda'utu irra jira. Afaan Booranatti safuu waan asitti miidiyaa irra bahee waamuun irra hin jiru. Afaan Wallaggatti safuu waan asitti itti fayyadamuun irra hin jiru. Afaan Arsii keessatti safuu asitti itti fayyadamuun irra hin jiru. Sadarkaa uummanni Oromoo hundi safuu sirna isaa eeggatee itti waliigaluu danda'utti ol guddatu irra jira jechuudha. Yeroo tokko koomiin ka'u kun qabatamaan lafa bu'ee irratti hin hojjetamne immoo koomii mata'aatuma itti fufa jiraata waan ta'eef afaan Oromoo sadarkaa kanaan ga'uuf dhimma kennaaf tennee nama biraa eeguun salphina dhaadannoo jedhuun kaanina. Namni biraa dhufee si sirreessu hin jiru waan kan kee. Ofumarraa eegalla. Ofirraa eegalta. Ofii kan keetii waan dandeetti kontribuut goota waan kan ammoo atillee kontribuut godhetteeti waliin kennita. Sadarkaa sanitti yaaduun barbaachisaa mootummaan atattamaan hojii kophatti hojjettee fixuu miti afaan Oromoo. Afaan uummata bal'aate waan ta'eef waan salphatti xumuramuu miti waan ta'eef sadarkaa instituushinii mootummaatitti amma garas finnadhee yaada. Aadaa fi turizimii wajjin sadarkaa waajjira pireezidaantiititti hubannoon gahaan uumame qaamni waan kana taa'ee hojjetuu fi sadarkaa istaandardii barbaachisutti ol guddisu ni uumama jedheen abdii qaba. Tole galatoomii ulfaadhu yaada bal'aadha kan nuti kaasne. Mee gaaffii koo xumuraatii kuni sooshaal miidiyaa irratti yeroo tokko ijoolleen afaan tiraansileet gaafa godhan yookaan gaafa hiikanii iskiriinshuut godhanii miinshin godhanii poostii godhu. Wanti si bashannansiise wanti si mudate maaltu jira? Afaan Ingiliffaa afaan Oromoo wal bira qabanii koomentii sii kennanis haa ta'u. Kana dogoggoroonni afaanii nuti uumne jennu kanuma wanticha liidaa godhu malee ka keessa hirmaate ijoollee kenna baay'ee biyya keessaaf amma tattaaffii afaan Oromoo sadarkaa kanaan geenne jennee haasofnu kun it is not individual contribution. Contribution ijoollee Oromoo hundaati. Kireeditii Oromoo hundaati. Dargaggoota Oromoo hedduuti. Hayyoota Oromoo hedduuti hirmaateera. Kana keessatti dogoggoroonni adeemsa uumameen kana keessatti waa hedduu guyyaa guyyaan taagna godhaa oolu. Waa hedduu irratti qoosaa oolu. Qoosaa san ka abdii isaa qofa odoo hin taane
responsibility qaba waan san sirreessuuf namni sunillee edit gochuu danda'a bara. Comment gochuu danda'a. Sadarkaa attentionii argatutti fiduun illee barbaachisa. Gaariidha. Jajjabeeffamuu qaba. San qofaa miti qubeellee warra qubee dogoggoraallee yeroo tokko tokko jala sararreetti ittiin qoosna. Amma of eeggannoon jabaan godhamuu eegaleera. Jijjiirama guddaa dhufe. Isinuu guyyaa lama poosti nu goote. Isinuu qubee miidiyaa qubee taatanii qubee dogoggoroon hin ta'u. Yeroo lama poosti nu goote. Xalayaa baay'eetu ba'aa oola. Qubee baay'ee dogoggora baay'ee ba'aa ture. Amma sadarkaa waajjira garaagaraa keessatti koreen qubee gulaaluu dhaabbatee xiyyeeffannoo argatee of eeggannoon guddaan ta'e amma baduu sadarkaa baduutti deema argite waggaa tokkoon dura ajandaa godhannee turre wantoota jiru akkasitti hanqina walii himaa sirreessaa deemuun waan akkanaa tattaafannee hojjenne yoo jedhu I'm not perfect ani illee naman dogoggora hin balleessadle akkuma waa tolchuuf jarjaru wanti balleessullee jiraachuu danda'a wal sirreessaa hanqinoota jiru sirreeffataa deemuun barbaachisa. Dargaggeessi ari'ee qaba dheessee jalaa baha wanti dadhabamu hin jiru jedhee namana akkas ka. Tole galatoomii ulfaadha. Fayyaa ta'a. Yeroo biraa walitti deebina. Waan hafe hedduu jira yeroo keenya waliin deemuuf asitti golamnanneetu. Ulfaadha galatooma jabaadha miidiyaan keenya afaan Oromoo kun jajjabaatuu qaba. Miidiyaa dijitaalaa fa ta'utu irra jira. Gara teekinooloojii isinillee dijitaalaa irra jira. Miidiyaa waa baay'een dijitaalaa waan dijitaalaa waa hojjetaa jirtan gana waan hin arginee fi guddaan dubbadhu dijitaala'uu qabdan jedheetuma isinii dhaama isin qofaa miti miidiyaan kamuu dijitaala'uu qaba miidiyaa hedduu waan maneeji godhuu fi akkaawuntii miidiyaa hedduu kan keessan leevelii irra jirtan cheekiin godha kana booda. Tole galatoomii egaan kabajamtoota hordoftoota Qubee TV irra kan daawwachaa turtan qubee poodkaastii keenyaan immoo Abdiisaa Baancaa waliin turtii kan taasisne dhimmoota teekinooloojii wal qabatan dhimmoota dhuunfaa isaa dabalatee waa hedduu kaasne irratti marii taasisneerra irraa barattaniitu itti bashannantaniitu jennee abdanna qophii biraan torban biraa gaaga walitti deebinutti nagaatti.